يا مركز عندي دين الإسلامي خنا ربي بدأ سزال العالمي نفدقاقي جرادوتي أركمي أمرين توري جرادو زال العالمي نفومشتي أرجي دين تان علمي قددوتي الدنيا دان درقمي يا مركز عندي دين الإسلامي خنا ربي بدأ سزال العالمي نفدقاقي جرادوتي أركمي أمرين توري جرادو زال العالمي نفومشتي أرجي دين تان علمي قددوتي الدنيا دان درقمي بسم الله جل كبني دوبيتوتي لك الحمد يا ربي فارون تيتي تولي خوا هندو مهم ميتي halkan guyyaa sumaan farsaa yaa mootii islaamumaan tola hundaa'u caaltii filannoodhaan hin harkanne barnuti siif nu filee hunda caaltuu amantii laka shukru yaa rabbi faaruun teetii rasuularraat nagayaa fi rahmataa halkanii fi guyyaa ji'aaf waggoota irra buusii ربي موتي موتوتا أهلي ساتيف أمالي أصحابوتا ورين ديمن فانا يرقى رحمتا قندي رافي أمالي دوبرتوتا الربوسي رحمتا خيا قويتا نولي قدي فلتمتو أمتا يا مركزا عندي دين الإسلامي خنا ربي بدأ سزال العالمي نفدقاقي جرادوتي أركمي أمرين توري جرادو زال العالمي نفومشتي أرجي دين تان علمي قددوتي الدنيا دان درقمي أكم جرتن شباب أهل الجنة حسبي ربي نولفور بالقرآن والقيسا دفتن بربكتنا Anis dufe awade ayyamina khangwal genyef tundigisi Qur'ana bagar katan wallahi jarra akana Qur'ana sa gammaduda fasdufna milkoitani abad milki shakina ya narra hedduda jaadasi takangare angamachu akasi urjidini tahuntunu bercansi darasuman guddo sadal kanisi dolaranu hinjirtu barbitinsi khanjalatuf anna khalik nisi hirer kate kabaduti jabesi rabbi wajin hariro kabdu jimsi يا مركز عندي دين الإسلامي خنا ربي بدأ سزال العالمي نفدقاقي جرادوتي أركمي أمرين توري جرادو زال العالمي نفومشتي أرجي دين تان علمي قددوتي الدنيا دان درقمي Congratulations barata fi baratu ya Ismail ati wata bantatu Madina lem barheduda kapsoitu Megam madi ati len ya damitu ni khatamtan isan Quran butu Rabbi gudan isin rajalatu gambachun tesan Deca-deca hatatu nafgamada jirada umri butu megamada ya baratu takashti nuraniya warri khatam tamarti makayamu yaronati derati nafgamada isinuman hundumti Quran alle barada hafazati ilmoon teessan isin irraa diin dhaaltii hojii khayrii
nuuf dabarsaa ilmootti milkiin teessan dachaa dachaadha taati. Yaa markazaa daandii diinal islaamii kennaa rabbii badhaasa zaalaalamii. Nuuf dagaagii jiraadhuutii argamii umriin turii jiraadhu zaalaalamii. Nuuf oomishte urjiilee diintan ilmii guddadhuutii addunyaadhaan dorgomii. Ustaad Haadii Muhammad Saanii dhiiraa qaalii namaa leenca deemuu lafarraa diin barsiisuuf laffaata yeroo maraa. Galanni kee guddaadha bargaararraa rabbiin guddaan si haa badhaasuuf biraa. Addunyaa fi ammas ganda akhiraa akkas jedhan barattoonni kee har'aa nuuf jiraadha toraa umrii dhedheeraa. Har'a gahuuf qabsoo hedduutu jira lafaatiin tee guddoodha yaa amiiraa. Giifti duree maqaan isii Samiiraa walitti qabdee deemtaan bar hunda jara. Tan lammaffaa Fatiyaanis Dooktaraa Hussein wajjin isiitu gaarii jaaraa. Ni qabsaawan isaan bar yeroo maraa isaan duubaan nasabeedhaatu jira. Ismaa'iilis anshaneessaa Amiiraa shoorri keessan indagatamu har'aa. Yaa markazaa daandii diinal islaamii kennaa rabbii badhaasa zaalaalamii. Nuuf dagaagii jiraadhuutii argamii umriin turii jiraadhu zaalaalamii. Nuuf oomishte urjiilee diintan ilmii guddadhuutii addunyaadhaan dorgomii. Galatooma bar hundummaan keessanii jarri qorees hedduudha qabsooytanii halkan guyyaa garee keessa teessanii. Isin hundi yaa barattoota diinii guyyaa har'aa hedduu bareechitanii. Ustaad Haadii Ibnu Muhammad Saanii baga gartan firii hojii teessanii jazaa keessan hangalchuu gaa rahmaanii. Abbaa garee Haadii Muhammad Saanii umrii dheertuu jiraadha gammachuuni. Barattootaaf ammallee amiirranii dhaamsaan qabaa annasihaa isinii. Silkii dhawaaf haadha abbaa keessanii har'a gahuun tunu barri isaanii warra jiruuf nuuf dheeressi umri isaanii. Kan du'ellee gammachiis jannataanii si kadhannaa yaa Rahiim yaa Rahmaanii. Yaa markazaa daandii diinal islaamii kennaa rabbii badhaasa zaalaalamii. Nuuf dagaagii jiraadhuutii argamii umriin turii jiraadhu zaalaalamii. Nuuf oomishte urjiilee diintan ilmii guddadhuutii addunyaadhaan dorgomii. Yaa markazaa daandii diinal islaamii kennaa rabbii badhaasa zaalaalamii. Nuuf dagaagii jiraadhuutii argamii umriin turii jiraadhu zaalaalamii. Nuuf oomishte urjiilee diintan ilmii guddadhuutii addunyaadhaan dorgomii.